Taphni waancaa addunyaa biyyoota 48 eegale biyyoota 44 geggeessuudhaan biyyoota 4 walitti hambiseera. Biyyoonni Afrikaa immoo 10 hirmaatan hundi isaanii ganamaan galaniiru naan jette marii duramaan. Carraa biyyoonni baay'een hirmaachuu argatanii biyyoonni Afrikaa 10 kan duraan 5 hirmaatan 10 hirmaatanii marsaa biyyoota 32 illee biyyoota 9tu achi darbee gaafa sanillee wayyaa fakkaatanii achi booda adeemsumaan biyyoonni 30 biyyoonni torba marsama 32 sanitti hafanii biyyoonni 16tti as darbanii 16 bira darbuu hin dandeenye. Duraan Morookoodha kan imala dheeraa deemaatiin hin turte isheenis hin dandeenye. Waancaan addunyaa amma biyyoota 4 biyya Ameerikaa kibbaa yookiin Laatiin Ameerikaa, Arjentiinaa fi biyyoota Awurooppaa 3 walitti hambiseetiin amma guyyoota muraasa booda shaampiyoonii addunyaa kan adda baasu ni ta'a. Ayyoo odeeffannoon ispoortii bal'inaan qindeeffattee wal duraa duubaan dhaggeeffattoonni baay'eenis karaa toora ergaa gabaabaa gaafachaa tura waan ta'eef kanaan booda yeroon keetii turtii gaarii siif haa ta'u. Odeeffannoo gama Afrikaatti arganneen Senegaal leenjisaa garichaa Pepe ta'uu hojii leenjisummaarraa kaafteetiin kan jirtu. Leenjisaan garee biyyaalessaa Senegaal Pepe ta'uun hojii leenjisummaarraa kan gaggeeffame. Senegaal tapha mo'atanii darbuun waancaa addunyaa marsaa biyyoota 32tti Beeljiyeemiin mo'amuun dorgommicha keessaa kan haftee. Leenjisichi ga'umsa gadi aanaa tapha waancaa addunyaa irratti agarsiisaniin leenjisummaarraa gaggeeffamu federeeshiniin kubbaa miilaa biyyattii ibseetiin jira. Pirezidaantiin federeeshinichaa gaggeeffamu Pepe ta'uu fi akkasuma murtoowwan gara fuulduraa irratti guyyaa taanan keessatti ibsanii kennachuudhaan zaateleetii gabaaseeti jira. Muddee 2024 irraa eegalee taa'uun kilabicha leenjisaatiin kan turan Zaliyoon of Tirengaa taphoota ramaddii jalqabaa lamaan Firaansii fi Noorweeyin mo'amaniiti kan jiranii. Tapha ramaddii sadaffaa Iraaq goolii 5-0 injifachuudhaan gareewwan sadarkaa sadaffaa gaarii irra jiran keessaa sadarkaa dhumaa qabachuun gara marsaatti aanutti kan darbite Senegaalii. Senegaal taphoota biyyoota 32tti ammoo Beeljiyeemiin goolii 2-0 dursaa osoo jirtu hanga daqiiqaa 86tti dursaatiin kan turte. Boodarra haala nama ajaa'ibuun 3-2 mo'amuudhaan dorgommicha keessaa kan baate. Jijjiirraa leenjisichi taasisanitti gammachuu akka hin qabaatin hooggantoonni federeeshinii kubbaa miilaa biyyattii kaasaniiti kan jiranii. Taphataa sara jidduu Pepe Guyeen jijjiiramee ba'uusaatti tapha sanarratti itti hin gammanne. Federeeshiniin kubbaa miilaa Senegaal akka jedhetti bu'aa ispoortii fi abdii garee biyyaa gadi fageenyaan erga madaallee booda faayidaa kubbaa miilaa Senegaal eeguuf jecha leenjisaa kana hojii leenjisummaarraa kaafne jechuudhaan kan dubbate. Odeeffannoo waancaa addunyaatiin wal qabatanitti gaafa darbu waancaan addunyaa akkuma duratti kaafne biyyoota 48 hirmaachisuun eegalee amma immoo biyyoota 44 gara biyyaatti deebisuudhaan biyyoonni 4 walitti hafaniitii jiranii. Walakkaa xumuraa irratti Arjentiinaan, Ingilaandii, Speen, Firaansii waliin kan taphattu. Taphannuusa xumuraatiin Arjentiinaan Siwiizerlaandii injifachuudhaan walakkaa xumuraa kan geette waancaa addunyaa marsaa 23ffaa kanaan jechuudha. Shaampiyooniin addunyaa Arjentiinaan goolii 3-2 mo'atteetii darbuu kan dandeesse. Tapha daqiiqaa 120 taphatame kanaan Arjentiinaan daqiiqaa 10ffaa irratti goolii Maakaalistar galcheen dursa kan qabatte. Daqiiqaa 67ffaa irratti immoo Siwiizerlaandii fi galchii daan Nido'ee lakkoofsiseen itti qixxaatanii. Sanbooda Siwiizerlaandii daqiiqaa 72ffaa irratti kaardii diimaadhaan Bireel Imbooloo dhabuudhaan daqiiqaa achi booda hafan daqiiqaa dabalatee taphattoota 10 taphachuuf kan dirqamte. Daqiiqaan idilee 90 goolii tokko qixaan kan xumurame. Daqiiqaa 30 dabalame keessatti Julian Alvarez fi Lautaro Martinez gooliiwwan Arjentiinaan ittiin injifatte galchuudhaan Arjentiinaan 3-1 injifachuudhaan marsaa walakkaa xumuraa akka geettuuf gargaaraniiti kan jiranii. Shaampiyooniin addunyaa Arjentiinaan tapha walakkaa xumuraatiin immoo Ingilaandii waliin morkiin taasistu ni eegama. Ingilaandis Noorweey injifachuudhaan walakkaa xumuraa kan geette.
taphni kunis daqiiqaa 120 booda biyya walakkaa xumuraatti darbitu kan adda baasee Ingilaandi gooliiwwan lamaan Jude Bellingham galcheen 2-1 injifachuudhaan kan walakkaa xumuraa geettee gareen lamaanuu tapha daqiiqaa idilee goolii tokko qixa kan xumuranii yeroo dabalataa daqiiqaa 30 kan kenname. Kanaanis Ingilaandi galchii lammaffaa galchiteetiin injifachuu kan dandeesse. Ingilaandi walakkaa xumuraattiin Arjentiinaa waliin morkiin taasisanii gama biyyoonni lamaan seenaa dheeraadha kan waliin qabanii dhiifama dirree kubbaa miilaa irratti waan addaa hojjechuu kan danda'u Leo Messiinis tapha kanaan ni eegama. Garuu immoo walakkaa xumuraatti Arjentiinaa fi Ingilaandi jidduutti yeroo taphatamu kana taphataan yeroo 8 badhaasa Ballon d'Or injifate Messiin muuxannoo isaa qabu guutumatti ni fayyadamaa fi kan eegamu Arjentiinaadhaaf taphoota 200 ol taphateera. goolii 125 lakkoofsiseetiin jira. Messiin garuu immoo leencota 3 irratti yookaan immoo Ingilaandi waliin yeroon inni waliin taphate hin jiru. Taphataan ganna 39 kun yeroo Switzerland waliin taphatan waancaa addunyaa kanarratti yeroo jalqabaatiif goolii osoo hin galchini dirreedha kan bahe. Haa ta'u malee ammallee badhaasa kophee warqee argachuudhaaf Kylian Mbappé waliin goolii 8 qixa qabaachuudhaan dursaatiin kan jiran akkasuma taphataa waancaa addunyaatiin goolii hedduu galche ta'uun isaanii yaadatamaa. Isa sanas eegsifachuudhaaf morkiin kana booda taasisuun eegama. Ingilaandi Arjentiinaa caaluu dandeessi garuu isaan Meesii ogeessa mala baasuu danda'u qabaachuun hundi taphattoota miira isaatiin taphatu jechuudhaan taphattoonni hundinuu yeroo Meesiin dirree keessa jiru ni gammadochuudhaan xiinxalaan BBC Sportii Miikaa Riichaardis dubbateetiin kan jiru. Bakka xiqqoo yoo argate yeroo sirrii ta'etti taphataa teeknikaa gaarii qabuudha. Iddoo irratti akkasuma hubannoon isaa ajaa'iba jechuudhaan kaaseetiin jira. Jude Bellingham taphataa jijjiirama fiduu danda'uudha. Messiin garuu ammoo taphataa kubbaa miilaa kamuu caalaa jijjiirama fiduu danda'uudha jechuudhaan kan kaasee. Toomaas Tuuhelii fi taphattoonni garee biyyaalessaa Ingilaandi yeroo ammaa kana bifa amma jiru kanaan Arjentiinaa waliin taphachuuf gammachuu qabu jedhameetiin kan jiru. Sababiin isaa kun gareen Arjentiinaa isa durii sana yookaan immoo isa sodaatamaa sana osoo hin taane isuma amma argaa sirratti gumaacha hin godhu taanaan Arjentiinaadhaaf dadhabina ta'uu danda'a jechuudhaan kan dubbate ogeessi kubbaa miilaa Ameerikaa tiimii Viikaarii jedhamu. Taphni Ingilaandii fi Arjentiinaan waliin taphatan Arjentiinaadhaaf tapha murteessaadha jechuudhaan dubbateetiin jira. Ingilaandii fi Arjentiinaan waancaa addunyaa irratti yeroo baay'ee seenaa hin dagatamnedha kan waliin qabanii. Bara 1986 Diego Armando Maradona nuusa xumuraa waancaa addunyaa irratti wanti inni hojjete hin dagatamu. Goolii harkaan kan galche lammiileen Arjentiinaa hand of God yookaan harka waaqayyoo jedhaniitiin yeroo maraa isa kan yaadatu. Maradonaan seenaa kana irratti hojjete. Waggoota 12 booda immoo bara 1998 Ingilaandii fi Arjentiinaan osoo waliin taphatanuu David Beckham kaardii diimaadhaan dirreedha kan bahee balleessaa leenjisaa amma Atletico Madrid leenjisaatiin jiru Diego Simeone yeroo inni san Arjentiinaaf taphachaatiin kan jiru balleessaa isarratti hojjeteen kaardii diimaadhaan kan bahee. Kanaaf biyyoonni lamaan jidduutti yeroo maraa diraamaan hedduu ni mul'ata. Haa ta'u malee kun waggoota 21 booda walgahii isaanii kan jalqabaati. Meesiin erga umriin isaa waggaa 18 gaheetiin Arjentiinaaf taphaa jalqabee gareen lamaan yeroo tokko qofa kan waliin taphatanii yeroos Meesiin tapha hangas mara hin taphanne. Amma immoo Meesiin Ingilaand irratti maal hojjeta? Akkuma Diego Armando Maradona seenaa hojjetee darbamu Ingilaanditu seenaa gadi aanaa kana dura Arjentiinaa waliin qabu sana fooyyessee ni eegama. Meesiin riikardii biyyoota taphoota 3 fi isaa ol waliin taphate irratti hedduudha kan qabu. Goolii hedduu galchuudhaan kan beekamu. Biyyoonni inni hedduu waliin taphate biyyoota Laatiin Ameerikaa, Paraagwaay, Biraaziil akkasuma Koolombiyaadha. Isaan keessaa immoo taphoota hedduu
12 waliin taphachuudhaan goolii 11 kan irratti galche Booliiviyaadha. Kanaan alatti ammoo Ikwaador irratti goolii 7 galcheetiin jira. Venezuela irratti goolii 7, Chilii goolii 5, akkasuma Uruguay irratti goolii 6 galcheetiin jira. Yeroo 3 fi isaa ol waliin taphatee biyyoonni inni goolii irratti osoo hin galchin dirreedhaa bahee hin jiru. Meesiin amma Arjentiinaadhaaf taphoota hedduu taphachuuf akkasuma goolii galchuudhaan riikardii kan galmeesse erga waancaa addunyaa 2022tti seenaa addaa hojjete as ta'uunsaa ni yaadatama. Akkuma sila kaase immoo Booliiviyaan biyya inni goolii hedduu irratti galcheedha. Odeeffannoo keenya kan birootiin wal morkii walakkaa xumuraa waancaa addunyaa kun ammas kan biyyoota kanneen lamaanii qofa osoo hin taane boru kan eegalu kan Firaansii fi Speen gidduutti taasifamus ni eegama. Firaansii fi Speen kan waliin taphatan dursaniiti. Biyyoonni kunneen seenaa isaanis yeroo hedduu waliin taphatanii dorgommicha keessa wal baasaniiti kan jirani. Firaansi immoo walitti aansiteetiin yeroo sadaffaaf waancaa addunyaatiif xumuraaf ga'uudhaaf kan waliin morkattu warri Laaroojaa. Speen ammoo ammallee injifannoo waancaa Awurooppaa 2024 sana irra deebi'uudhaaf kan isaan morkatanii. Firaansi bara 1984 Speen injifachuudhaan shaampiyoonii Awurooppaa kan taate. Waancaa addunyaa bara 2006 ammoo marsaa biyyoota 16tti Firaansi 3-1 Speen injifatteetiin jirti. Jabana Kiliyaan Mbaappee immoo bara 2021 jechuudhaan Neeshins Liigiidhaan Firaansi 2-1 Speen kan injifatte. Laamiin Yamaalitti gargaaramuudhaan Speen ammoo morkattuu cimtuu kan taate bara 2024 waancaa Awurooppaa walakkaa xumuraattiin Firaansi injifattee xumuratti Ingilaand injifachuudhaan shaampiyoonii kan taate. Tapha gooliin 9 irratti galeen ammoo walakkaa xumuraa Neeshins Liigiidhaan bara 2025 Speenii fi Firaansi kan waliin taphatan. Speen goolii 5-4 Firaansi kan injifatte. Waancaa addunyaa kanaanoo eenyutu injifateetiin xumuraaf darba kan jedhu ni eegama. Odeeffannoon ispoortii ammas akkuma itti fufetti jira. Baankiin Daldala Itoophiyaa ispoonsor odeeffannoo ispoortiitti ergaa isaa caqasnee walitti deebina. Dhaggeeffattoonni keenya nuuf barreessaniitiin Ameer Jabaloo godina Bunnoo Beddellee irraa nuuf barreessee Liiverpuulii wal qabatee wanti haaraa jedhee hanga ammaatti kilaboota wal qabatee wanti haaraan hin jiru. Saahib Wardii Jimmaa irraa waa'ee Arsenaaliinis kan gaafate Istivaa'oo Malkaamuu jedhama godina Wallaggaa Lixaa ana beegii irraa nuun jedheetiin jira. Saamu'eel Tamasgen Wallagga Lixaa Sanyoo Noolee irraa waa'ee Liiverpuuliinis kan gaafate wanti haaraan kilaboota wal qabatee hin jiru. Taayyee jedhama Arsii Gololcha irraa maamila keessan ta'uu barbaadadheetiin jira. Galatoomii kana booda maamila keenya taateetiin jirta. Nuuf barreessuu qofaadha kan sirraa eegamu. Abdii Guddataa Wallaggaa Lixaarraa nuuf barreesseera. Faaris Kiisaa jedhama godina Wallaggaa Bahaarraa nuun jedheera. Abdiin irra deebiin nuuf barreessee Raajuu Jihaad nuun jedhama kan jedhe ifameti garuu barruun isaatii. Dhaggeeffataan keenya kan biroo Anwar Muktaar aanaa Gommaa irraa nuun jedheera. Toofiq Hajji godina Jimmaa aanaa Nadhii Gibee irraa kan nuuf barreesse waancaa addunyaa Firaansiitu fudhata jechuudhaan kan tilmaame. Fayyisaa Fufaa Noolee magaalaa Dabbasoo irraa kan nuuf barreesse. Riduwaan biyyaa jedhama nuun jedheera. Dhaggeeffataan keenya biroo hedduun keessan nuuf barreessitaniiti jirtanii ulfaadhaa isiniin jenna. Odeeffannoo tokko kan harkatti hafe isin biraan ga'uudhaaf pirezidaantiin FIFA Jaanii Infantiinoon waancaan addunyaa kana booda gareewwan 48 hirmaachisuudhaan kan bara kana ol dabalee kana booda immoo gara 64tti ol siquudhaaf karoora qabachuudhaan kan dubbatanii yaadni dorgommii kana babal'isuu bara darbee kan dhiyaate yoo ta'u Infantiinoon milkaa'ina dorgommii garee 48 kun kan garee 64 qabus akkasumatti hojjechuun akka danda'amu ilaaluu dandeenya jechuudhaan kan dubbatanii. Hundaafuu dhimma waancaa addunyaa kana boodatti deebina kan jedhanii waancaa addunyaa yeroo qopheessinu addunyaa guutuuf
qindeessuun barbaachisaadha. Awurooppaa fi Ameerikaa kibbaa qofaaf osoo hin taane bu'aa qabeessa ta'e addunyaa guutuuf ta'uu qaba kan jedhanii biyyi kamiyyuu waancaa addunyaa irratti hirmaachuu akka abjootu carraa bal'achuu fi qabachuudhaan kan dubbatanii ciminni gareewwanii garmalee olaanaa ta'uu isaas argineetiin jira. Akkasuma ol ka'aa dhufeetiin jira. Biyyoota xixiqqoo waancaa addunyaa irratti hirmaachuuf carraa yoo hin kennineef fooyya'insi dhufu waan ta'eef kun itti fufuu qaba. Kaka'umsa argataatiin jiru jechuudhaan kan dubbatanii Infantinoon waancaa addunyaa gareewwan 48 jalqabaa milkaa'ina guddaa ta'uu ibsuudhaan gareewwan Afrikaa 10 hirmaataniitiin jiranii isaan keessaa immoo 9 biyyoota 32 keessatti hirmaachuun waan addaati. Waancaa addunyaa darbee irratti gareewwan Afrikaa 5 qofaa turanii carraa hirmaannaa hedduu hin arganne. Carraan hirmaannaa dabaluun immoo isaaniif bu'aa guddaadha jechuudhaan kan kaasanii odeeffannoo ispoortii ammaaf jedhe xumureetiin jira. Qophiileen OBN biroo wal duraa duubaan itti fufuu isaan faana bu'a.